Setan itu morbidu aja nggak morbidu. Karena bila itu memang bahwa itu berbanding, setan itu juga wangi juga ramah. Setan itu kan ada yang sama tidak nama jadi itu wangi juga. Setan itu kan nama wangi juga mana sih? Bodoh mana? Jangan kayak gitu kan? Juga di luar. Setan itu nggak cuma deh, itu jadi apa yang cuma kita kan? Ini juga mal berbadan dia mana? Namanya tu juga kan jerat wangi ada tadi masuk lagi. Bukan ini waka kata tu di setan ni jeratnya. Aku masih kakak dia berbatu keras. Azaban dengan kata berbatu sumarat tu apa dia juga wangi jadi. Sudah setan itu apa saja dah cuma ni. Ini mana mana saja dia bukan mana aman tadi dia juga apa? Malin di seberbagi. Gara-gara kena dia ungai. Oka di mana wanti mana waka kena ada tes agak dua ti. Saya tadi situ rumah situ pengurusan. Karena jecu, saya tadi gara-gara waka tai sudah bumbu. Ibu aku nak bicara untuk makan apa? Ketika dia nanti malah saya tadi, ini curang gara-mana menti nak bisa dia boleh aja. Saya tahu nama dia mana gara-mana batar tanah, gara-mana masjid, gara-mana injil tanah mal berbatas. Sih, kau tu injil tanah masih ke? Malu cua kai jirap ni di sini. Ada ni cua tu. Namun tu jangan kata kanan. Amas malik mesti berbalik ni cua. Tahu apa sangat tu. Untuk jangan kata kalaga. Gaya ke babat. Kenapa? Wana kasih dan tu jurah cua ni nuti kasa ni. Dapat itu. Tariti. Timbu kau memang mewantu mereka. Ijamah tibi jauh orang ni tilala me. Bukan kananis mentua ke pernah. Wanni waka kana olum na qabate yo wani asitti mana ijare inni kan dibu yo wani lubume inni kan jala balles dandeetti akkasii qabatee wanni waaqa morkatu addunyaa kanarratti hinjiru jee tamana achi waaqa tola miidhamte dhiiftee kasi miidhusisuma kasi tolullee waaquma keeti malee wanni fedhee usii aballechu feetu maraadhu feetu waan fedhes ta'e feetu immoo ati kufiitis balaa guddaan sirraa gahu dandeetti sii kana balleessuu kan qabu uumaa kee qofaa jettee tamante oromo amma so barnoota garagaraa eessaa argannaa irra caalaa uumamni waan nu barsiise qabaadha uumamarraa waan barruu qabnaadha akkuma tanaan dura dubbachaa turre waatii waan takka dhalattee akkuma garaa haaratii buuteen harma barbaadutti kaatii jechuudha akkuma garaa haaratii buuteen gaafaatu har'arraa bee garaa harmi jiru san deeman kitaaba irraa barattanii qabdiidha waatii waan ture akka harmaudhaan malee hin jiraan kitaabni ishiin irraa dubbistee barteera waatii waan sun yoo jiraate himaagaa kitaabni jiru kitaaba uumaati uumaan gaafa si uumu san akka jiraattu waan isii keessa kaayee qaba malee waatii waan suni gorfamtee gadi oomuuti harmootu malee hin jiraattu jabaadhuti dafii harma dhaqqabadhu jee namni kitaaba dubbisee fi yookaan namni itti beejiru simbirroota adda addaa akkaataa itti ilmoo kunuunfatan bineensonni adda addaa akka itti ilmoo irratti loolu ilmoon suniin sanyii isaa ta'uu san kan isa beekse maali uumaa isaati gatee maa biraan deemin bineensi yaadaa yaaduu jedhee namni baay'een yaada akkasii lafa qaba bineensota namaa ol yaadantu jiru kana waan argitu jechuudha nama hoggaan jiru nama hunda ta'in nama namummaan isaa akka malee qabbu'e akka bineensa yaaduu hin danda'u namummaan nama baay'ee gadi buunan jiru kanaaf bifa kana kanatu jira ammallee immoo namni amantiin qabu qabne jiru ammallee waa'ee jannataatti ilaalchisee maal jedhu amantii biraa keessatti ortodoksii tokko as dhaabnee namni jannata galu eenyu jennee yoo gaafanne ortodoksiidha kan isarraa hafe garam deeme gara azaaban dhammaadha gabaabumatti waa akka keenyaa kun waa akka islaama ta'e waa isarraa hafe gara ibiddaan haqeetuma ta'a jechuudha sammuu isaatiin sammuu isaa keessatti jaalatus jibbus ni gubataa namanee ta'a jechuudha bifa sanii naman kaan immoo musliima birtaa'ee bira soodhaatti maal siin jedhe kan jannata galu eenyu akka hojii isaatiin gala garuu hojiin nama galchaa garuu immoo maal ta'uu qaba jalqaba carraa san murachuudha qabaadha carraa san ta'u akkuma galee galgala waliin jenne warri galee galgala dhageenye carraa tokko amma fakkeenyaaf namni tokko tikkeetti waan keessa deemee mure tikkeetti sun eenyu laabba nama agarsiisa kafalee murate qofaa fi ati kan muratiin tikkeetti naa baattee neeyda warri jannata eeggatullee warra tikkeetti warra sanirraa murate yookaan warra yaada warra sanii fudhatetu tarii yookaan galaa yookaan hin galu yaadas barsantii dhibba keessa nama takka galaa yaama
Kiraateeriyaan isaa baay'ee waan ta'eef okaa galaa okaan galu sanumaa immoo carruma sanuu eeggachuudhaaf eenyutu eeggata carraasan nama jalqaba dhimma namichi siin keessa fudhate qofa sanirraa kanaaf ibidda gubataadhaan taa'aa jechuudha. Hundisaatu ibiddatti ol naqeetu wal bira tattaa'utti jira haga amma. Namuun abaluun gubata gandi abaluun gubata hundi gara nyaata olii bu'aa jechuudha. Abbaa gubatu isaan adda baasanii hin beekne namni achii dhufee ta'uu beek jira. Injiru namni deebi'aa bu'aa kattan bakka katii lidee bakka katii galee gubadhe hin gubattanii dafa yaaduu obboonni keenya dachaanii nutti bani. Nagumaan deemnaa jechuudha isaan achumaan dabranii as hin deebine. Warri dabre hundi as hin deebine jechuudha. Kanaaf irra caalaa namni sobu nama biyya hin jirree fi nama du'e ragaa godhataa dubbiin jettu akkas ni jirti. Egaa namni du'es galee waa namaan immoo namni biyyaa baay'ee akkasii namichi ittumaan dalagataa jechuudha. Namni sobaan nama du'ee fi nama biyya hin jirre ragaa godhataa. Ragaan akkasii fudhataman qabu jechuudha akka waaqeffannaatti. Inni biraa ammallee immoo namni tokko yoo nama biraa bira dhaquu baatee naquu yaa'an taa'e waan jaamuutu jira maaltu jaaman inni amantiin qabuu jedhu. Hinatu isaaf nama sobu nagaan bobbaa nagaan gala kan isaa dalagatu garuu mana amantaa qabuutu naqu. Namichi kun yakkamaadha maal balleessa? Oma tokko fan namarra balleessa qabu kanaaf jecha inni amantiin qabu hoo jaamamaa jechuudha gara biraatiin paggan isa jedhamu san yookaan immoo nama akkanumaanii fudhatama nama hin qabne wayii waaqeffataan kanas namaan hin jedhu jecha namichi waan amane qabaa jechuudha sammuu isaa keessatti wanna ofii isaatii fi konfidensii argatee yookaan immoo ofitti amannee argatee warra kana hundarraa waan hafeef qabaa isaaf amantiidha dhimmisu gabaabatti gahe wanni jara sanirraa sababa warra sanirraa isaan bisee mataa isaatii maalidha isaaf amantiidha waan amanee bakka waan tokko amaneeti. Ay ganda sani soal nagay kana yetti ganda kana soal nagay kana dubbatti tu kana tufti ani kana cingki tani ndendo nagana bobba fedde nagangala nan dalagada je nagandala gatu tira kuni cingki tani ndendo je kali furachu su isa fai amanta isa amantila wanni na miche sani ratolo ofu kunjiru ya tura ka ke fanna ditti wa ge amalle ni mona bigari to ko ka jirate ay abo garo botolo san dilana magari ture ma kodare wa ke fatantane kanatu gaa jireenya isaa gaafatu inni gubata waaqeffataa waliin ta'iniif garuu nama gaarii obbotolla isaan silaa nama gaariidha musliiman taane gamaal godhu hanqin ta'e jechuudha beek hanqina namaa itti fidee jechuudha waan kanatti namichi kun hanqataadhani jedhama aayidha akka waaqeffannaatti ittiin jedhamu gabaabumatti waaqeffataa ta'uus baatee ta'ee namni gaarii hojjete gaariidha gabaabumatti islaama ta'ee maal ta'ee miti waaqeffataanis gaarii hojjete gaariidha nama gaariidha wanni sun akkasumatti fudhannaa jechuudha. Amma si mau kepada waaqeffataan nama sodaachisu nama sodaachisu jechuudha. Yaa har'a galgala kana baatan malee ni ibiddatti gubattanii nuti jannata gallaa isinin gubattanii isin warra akkasiitii nuti warra akkanaati. Jecha akkasii waaqeffataadhaaf afaanii bahu. Tirarii waan jedhan tokkotti jira yookaan immoo waan sodaachisaa jedhamu tokko. Namatti gadi dhiisu jechuudha warra waaqeffataa. Nagaa nama hunda. Yaada gaarii kennitaaf ni gorsitaaf akkuma jenne san ni oomsitaaf ni dhooftaaf nagaan karaa nagaatti namichi bobba'ee akka galu goota. Kanaaf kanaafi kan kana fakkaatan dhimmoota amantii waaqeffannaa amantiilee birootirraa adda godhan ta'uu kanaanan bira dabraa